Yeroo Itoophiyaadhaa gara biyya arabaa kana galmoofnee ta'uu dhufnu hojii hojjetannee of jijjiirra jenneetu biyyaa baana. Garuu gaafa gara biyya arabaa kana gaafa dhufne waan baay'eetu nu mudata. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaan siniif haa baay'atu. Oromoo hundumaa marti keessanuu buloota koo siniin jedhaa hordoftoota kiyya. Like share gochaa kottaa immoo gara mana kiyyaa ol seenaa wayin siniif qabadhee dhufe. Warroonni keessana dubbisaa jirtan baay'ee keessantu jira. Adaraa dhiifama naa godhaa. Haala mijataa waan hin qabneef sinii deebisuu hin dandeenye. Kaan keessa siniifan deebisa siniin jedhaa. Inna warroonni maamila haaraa taatan immoo kottati maamila koo ta'uu hin dagatinaa siniin jedhaa. Hedduu takka kanas hin jaaladhu kanas hin kabaju. Oromoo marti keessanuu hundumti keessanuu galatoomaa siniin jedhaa. Viidiyoon hojjedhe gubbaarratti viidiyoon kaleessa hojjedhe. Waa'ee micayyoo sanaa baay'een keessan micattiin baay'ee ofitti gammaddee jirti. Waan kamuu haa ta'u Oromoon kun akkasitti yaada akkanaa naaf kennuu isaanitti hedduu takka kabajaman jette. Anis jajjabeessan jira siniin jedhaa. Egaa gara viidiyoo qabadhee dhufeetta sinii darba. Innis maali yoo jettan obboloota kiyyaa obboleettii keenya tokkotu biyya arabaa kana jira. Erga biyyaa baate waggaa 8dha. Waggaa 8 guuttee jirti biyya arabaa jirti biyya arabaa keessa biyya Dubaay jirti jechaadha. Nama nani beeku nama nani wajjiniin baqa jedhedha jechaadha. Sinii gala viidiyoo kun dhaggeeffattu dheetumani garuu waan angorseetoo fudhachuu diddeetu waan jiruuf jechaadha. Dhaggeeffattes na jibbiti dhaloonni kun akka hin gowwoomne akkasitti akka hin miidhamne garuu dirqamaan hordoftoota kiyyaatti himee barsiisuun qaba. Namni tokko yoo miidhame tokko sitti dabalamee miidhamuu hin qabu. Kana wanti na keessa jiru ani murtoon kiyya jechaadha. Fakkeenyaaf ani waan tokko irratti yoo miidhame hiriyoonni kun immoo miidhamuu hin qaban. Inni miidhaman jedhee akkuma kiyyaa sanitti miidhaman jedhee dhiisuu hin qabu. Ana na miidhe wanti kun waan ta'eef naaf hin taane isinis dhiisaa ittiin adeeminaa jedhee tanan hiriyaa kiyya sana irraa dhoowwa malee wanta na miidhe tokkotti amma namni tokko itti miidhamutti in ilaalu jechaadhaan. Maaliif seetan? Waan gaarii naa ta'e tokko yoo ta'e isaaniifis hin ta'a nan callisa haa ta'uuf jedhee tanan dhiisa. Wanta badaa immoo ta'a yoo ta'e immoo narratti wanti badaa tokko ga'e taanaan hiriyaa koo irratti wanti badaa sun ga'uu hin qabu. Yoo hiriyaan koo wanta badaa sana keessa galte dhiisi jedhee tanan gorsa amma hin danda'u jechaadha. Innaa obboleettiin kun biyya arabaa keessa kan hojjettudha. Akkuma carraa ta'ee Facebook irraa nama kan barte namni kun nama Ameerikaa jiraatu kan barte jechaadha. Innaa nama Ameerikaa jiraatu kan barte biyya Ameerikaatti as si fudhaa responseera si ta'a jedheeni waarrateetu birrii kaffalee ani immoo responseera si ta'e tanan achi si baasaa jedheen. Birrii meeqa gaafate seetan? $8,000 gaafate. Dhageessanii $8,000 ishii gaafate jechaadha. Responseera ta'ee fi tikeetta kutee fi gara Ameerikaa fudhachuudhaaf. Ani immoo namoota baay'ee warra Ameerikaa keessa jiran akkasuma Kanaadaa keessa jiran namoota baay'ee wajjin nan haasa'a. Wanti kun dhugaadha wanti kun ammammee dhugaadha hin deemamuun hin danda'a jedhamee gaafan gaafadhe. Lakkii naan jedhu ijoollee baay'ee nachi nama gurguddaa nama gaa'ela qaban baay'ee isaanii nan dubbisa. Lakki wanni kun sobadha hin ta'u. Namni tokko Ameerikaa kan deemuu danda'u biyya guddatte keessa seenuu kan danda'u yoo yookaan haadha manaaf abbaa manummaa waraqaa waliin qabaatan isa qofaan deemuu danda'u. Yookaan immoo haatiif abbaan isaanii yoo biyya Ameerikaa jiraate yookaan ilmoon isaanii Ameerikaa jiraatte haadha koo abbaa koo jedhee namni kun fudhachuu danda'a. Malee akkasuma dhiigummaa wanti tokko otoo walirraan qabaanne wal fudhachuun hin danda'amu. Hin maramu naan jedhee natti himan namoonni baay'ee isaanii jechaadha. Garuu gaafan kana dhaga'urraa kaasee obboleettii kana maatii hiyyeessaa gidduutti guddatte haadha ishii abbaa ishii jijjiiruudhaaf biyyaa baate. Gaafan kana dhaga'u wanti kun wanta gaarii miti lakkii si goyoomsanii sirraa nyaatu malee jennaan na diddee. Obboleettiin kun fudhachuu diddee waan ratteetu imala ishii jala qabde.
tikkeetta sii dhufaa wayin ji'a kana sii dhufaa jedhuun ture. Otuma kana jettuu birriin kaffalti. Otoo kaffaltuu waggaa 2 kaffalte. Waggaa 2 kaffalte, waggaa 2 kaffalte kanatti sirraan dhumne. Gizee jedhan doolaara 400 irraa fuudhu. Gizee jedhan doolaara 800 irraa fuudhu. Otuma kana jedhanii an waggaa 2 irraa muxat godhani. Gaafa irraa muxat godhu ishiinuma kaffalti. Tikkeenni gizee akkanaa sii citadha. Waan nama gaddisiisu keessaa guyyaa tokkoffaa boruun deema jettee waarrattee tikkeenni citee naa dhufeera jettee murteeffattee uffata ishii hundumaa qopheeffattee waan ishii barbaachisu birrii ammoo of harkaa qabdullee uffatatti bibbitattee nama madaamishiittis himtee madaamishii kan nama hojjetu mana keessa nama fidattee waarrattee dhuftee ishiin koo achii booda baqa mucattiin kun deemuudhaaf murteeffattee kaatee tikkeenni sii cite jedhaniini waan ta'eef gaafa tikkeetta waraqaa sana as erganiif innoo foorjidii ta'e. Foorjidii jalaa ta'e jechaadha ammas. Isaanis sobubaar ittiin mala nyaataa irraa nyaatee irraa fuudhee qurqum godheetoo nyaachuudhaaf malee Ameerikaa deemuun mucaan sun yoo inni Itoophiyaa keessa taa'eetoo akkana hin goone anumaan beeku. Amma naa galuu qabe jechaadha. Namni Ameerikaa keessa amma Ameerikaa keessa hin jiraa. Sifarri ispoonsara ta'a. Tikkeenni citaa. Maalii ta'a. Isa babara. Ameerikaa keessa ta'a jedhee waarrateet Itoophiyaa keessa taa'e damoosa ishii waggaa 2 irraa qorqom godhee liqimse. Waan ta'e maal akka hojjetu hin beeku. Waraqaa foorjidii irratti erga beektu. Waraqaa foorjidii irratti erga jechaadha. Tikkeenni sii cite jedhee waanuma foorjidii kana irratti erga. In deemta ji'a kana deemtadhaanii torbee 2 kana deemtadhaanii oduma kana immoo guyyaa tokko mijanne qo'eedhaanii bakka qabata itti fuffunaana ture jechaadha mucaan sun. Obboleettii kana maaloo hin kaffalin maaloo si fayyadu. Ani ijoollee baay'ee waan an gaggaafadhuuf gaafan jedhe ijoolleen keenya beektu keessattuu shamarran gaafa ati waan ta'erraa isaan gorsuuf kaatte waan badaatti fudhatu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Obboloota koo waan badaatti hin fudhatinaa. Inni xiqqaanis si haa gorsu, inni jabaanis si haa gorsu. Namni kun maaliif na gorsa jedhiitoo dhaabadhuutoo of ilaali. Keessatti of ilaali. Yoo sii ta'a ta'e hin fudhatta. Yoo siin ta'u ta'e dhiisuu dandeessa. Garuu waan namni tokko siin jedhe dursiitoo xiinxali. Ilaali maaliif akkas jedhiitoo. Waan gorsa namni tokko si gorsee hunda gadi naqoo osoo hin taane irraallee wanti fudhattu hin jira ture jechaadha. Gizee miidhamtee miidhamni guddaan sirra ga'e qofadha kanatti sitti dhaga'amu waan namni tokko siin jedhe jechaadha. Shamarran keenya ani maaliif akka ta'e hin beeku bara. Sammuun keenya maal taanan akka duwwaa ta'uuf hin beeku. Jaalala hoo jenne ammoo maqaa jenneetuma bishaan taana. Anuma argennu irraa nyaata. Micawa kana amma waggaa 2 irraa nyaata. Waggaa 3ffaadhayyuu bara waggaa 3ffaa seenteetti. Ameerikaa sammuu ishee Ameerikaadhaan guutame. Innooda biyya keessa ciisee tachii nyaata. Mucaan kun yoo inni Ameerikaa keessa hin jiru. Biyya keessa taa'ee waarrateet boolee bakka banyuufaat deddeemetu wayiin waamatattee waraqaa babarreessee waraqaa Ingiliffaa irratti babarreessee ishiin hin baranne asittee erga beektu. Akkasitti gowwoomfamtee micaa'uun kun maatii hiyyeessa saniillee maangoon karaa kanaan kallattii kanaan nyaatamte jechaadha. Kallattii isin hin beekneen ijoolleen dhiiraa xiyyeeffatanii dafqa keessan nyaachuudhaaf gara keessan dhufa. Ana waan baay'ee nama ajaa'ibu biizinasiidha. Maalii hojjennanii namoonni na dubbisan gara hin qaban. Hunda isaanii bilookii jala naqeen achi jala isaan teechisa. Warri nani jalaa kaasee warri nani wajjin haasa'u yoo jiraate shamarran biyya Arabaa. Shamarran biyya Arabaa maaliif wajjin haasa'a? Rakkoo isaanii wajjin hirmaadhaa. Rakkoo koo na wajjin hirmaatu.
baay'ee isaanii kanan gorsee dhiisaa wanti kun sin hin barbaachisu jedhee isaan fudhatan hin jiru. Kaan isaanii immoo kan hin fudhanne hin jiru. Warri fudhannes fudhachuu haa baatan. Garuu ani immoo waan narraa barbaachisu dirqama Oromummaa, dirqama namummaa, namni kun hin miidhaminii waan jedhu sana waan raawwadheef ani ofitti nan gammada. Yoo fudhate itti jiraata. Yoo fudhanne ta'e assaati bakka. Gaafa rakkoon irra ga'e dhufeetu mana biratti bu'a. Maal godharee rakkoo sana keessaa baasuuf ani eenyudha? Nama Itoophiyaa keessa taa'ee too ani Kanaadaa si oofa, Ameerikaa si oofa jedhee birrii sirraa nyaatu mi'a akkamitti ilaaltu beesin? Itoophiyaa keessa taa'ee waan rateet Kanaadaa si oofa dhee birrii kee nyaata. Inni mana fataa'edha ijaarrate yoon fataa'edha. Birrii doolaara beekna doolaaratti jijjiirtee ergitiif bara. Doolaaratti jijjiirtee ergitiif. Jiyaan doolaara 500. Gizeette doolaara 400 akkasitti ergitiif. Inni fataa jedhee mana isaa bitatee mana isaa ijaarratee niitii isaa fuudhuu danda'a. Ameerikaan jiraadha. Ameerikaatti as fudhadha. Soba bar. Soba hadii akkanatti sobanii mica'oo kana nyaatanii ijoollee wanti mica'oon waan ishiirra ga'e waan addaate jechaadha. Wanyuu qabdu foon qabdu keessaa sumuun itti galte. Namni gorsa namaa fudhanne, namni jecha namaa fudhanne, namni hiriyaan kee gaafa si gorsa hiriyaa kee hin fudhanne, gorsa hiriyaa kee tuffattu dhumni kee akka si fokkisu beeki. Gorsa namaa fudhadhaa. Yoomillee taanaan gorsa namaa fudhadhaa. Yaa shamarran keenya, haadha keessan, abbaa keessan, obbolaa keessan yeroo sin dubbisan, yeroo sin gorsan irraa fudhadhaa. Namoonni baay'een, shamarran baay'een haadha isaanii, abbaa isaanii gaafa isaan dawwalanii waan hedduu jedhanii ni gorsan. Kan hin fudhanne baay'ee isaaniitu jira. Kan immoo fudhatan danuu isaanitu jira. Kan fudhatanii gadi jedhanii waarratanii hojjetatanii gara biyyaa galu. Kan hin fudhanne osuma asii biyya arabaa keessa walii gadi likiskis jedhanii waa meeqa taa'aa deemanii dhiira wajjiniin zinaa dalagaa oolan baay'ee isaanii argaa dhagaa ooltu. Shamarran akkanaa kun bakka yuutuubii bakka gorsaa hin dhufan. Bakka kam oolu seetan isaan? Bakka findaataa jedhanii wal arrabsoo, bakka baqa jaalallee koo akkasii maalishoon koo akkasii kan jedhan kana keessa oolu waan ta'eef. Adaraa keessan of eeggadhaa isin. Shamarran keenya isin of eeggadhaa. Amma immoo tooftaa isaan ittiin karoorri isaan ittiin karoorfatanii ijoollee keenya shamarranii nyaachaa jiran inni tokkoffaan biyya Ameerikaan si oofaa, Kanaadaa si oofaa, Awustiraaliyaan si oofaa jedhanii murteeffatanii too dafqa ijoollee keenyaa nyaachaa jiru. Micayyoon tokko waan nama ajaa'ibu. Eessa si oofadheen biizinasa waan ta'eeti garuu biizinasa hojjedhamoo maal hojjenna naan jedheet 100,000 erginaan jedhee akkaataan ittiin erge garuu hin beeku anaaf gaaffiidha naan jette. Ergi jedhee daqiiqaan turree of harkaa hin qabaa fuudhee tana xoob godhee irratti gashette. Micaa'oon tokko immoo birrii 400 irratti ergite. Micaa'oon birrii 400 irratti ergite sun uwwattee maraattee boossee haadha ishiiti guyyaa takka otoo hin ergin fira ishii obbolaa ishii otoo guyyaa takka hin gargaarin 400 dhiirarratti ergitee kasaaratti gadi seente. Yaa shamarran keenya ijoolleen amma isiniin jedhu kuni nama as dhufee gorsa namaa dhaga'u miti. Nama keessan gorsinee dadhabne hiiknee gadi isaan lakkifne yaada isaaniiti jennee bira dabarre. Isaantu fudhachuu dideka. Gaafa wanti hundummoo dukkana itti ta'ee gara itti goran dhabanoo maalan godhaka ofan ajjeesaka ofan balleessaka jedhu. Ofin balleessin ofin ajjeesin giiftii koo birrii hojjetteetti dhuftaa inni gaafsan ammoo hin jajjabeessina. Maal goonare? Gorsa fudhatan itti dhiifnetu dafqa isaanii bilaasha galchine akkasittiin jajjabeessaa jirrachaadha. Yaa shamarran keenya of eeggadhaa. Of eeggadhaa warroota biizinasii fakkeessee gara keessan dhufu kanarraayis of eeggadhaa.
as deemta achi deemta as baata achi baata warra isiniin jedhurraayis of eeggadhaa, of taa'aa jiraadhaa, hojii keessan hojjetadhaa. Kaayyoo manaa baataniif galmaan gaadhaa. Kanas isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota koo micoon sun amma itti dhiiftee harka ishii marattee harka qullaa taatee jirti. Hin deemne deemmin isin hafe. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Laa'ikii godhaa dhaloota irraa barataa. Sheerii gochuus hin dagatinaa. Akkasuma warroonni mana koo faaraa taatan maamila koo ta'a. Yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf ka'a. Hedduus sin jaalladha. Oromoo koo hunduma keessan dhiiras dhalaas hunda keessan baay'ee sin jaalladha. Naaf jiraadha. Hamtuu sin hin argin warra shamarranii. Dhugaa hamtuu sin hin argin. Wanti kamuu dafqa keessan hin nyaatini. Waaqayyo lafa sin jirtanitti, rabbiin keessan lafa sin jirtanitti sin haa tiksu. Maallaqa keessan irraayis hattuu sin irraa qabu siniin jedha. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Baay baay. Ciao.